Kana booda sifaana jiraachuu hin barbaadu adda baanaa jettee barreessitee fi jirti jaalalleen isaa. Maaltu ta'e maaf adda baana lubbuu? Dhiifama dogoggoreen sitti erge malee siif miti kanan barreesse. Namni biraallee jira jechuudha kan jaalatu. Namni nama baay'ee jaalatu akkanatti salphata. Nuti nama jechisiisa. Viidiyootti bohaaraa irraa barannuun walitti deebinee jirra. Viidiyoo nama bashannansiisu, nama kolfisiisu akkasumas barnoota irraa argannu hanga dhumaatitti na faana tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyootti. Haati manaa Haacaaluu Hundeessaa bara kana qeerroo wajjin akkanatti dabarsitee jirti. Yaa Oromoo ko bagayyaa irreechaatii singee ayyaana gaarii baay'ee baay'ee sin jaalladha. Ayyaana gaarii sinifatu. Waabii Haacaaluu Hundeessaa ergaa dhaamsa isii akkanatti dabarsitee jirti. Nuti si jaalanna. Gabbina nam tokko baasa. Kenneeti namichi achi. Shau. Intafalin. Kafaleen. Tole. Kafaleen si acha barbara kun durriya dhiita makin nama rabashee maalo. Acha barbari ma. Si acha barbara mucaani durriya da ofeega dhukisi. Kafale shau maanu rabashaa. Wushadi tole maali kun na rabsiisu fi nama ke. Afaan kee qabaddu afaasi nyaata. Qabaddu ta'i. Tole. Kafalte birrii godhan kafalte iyyitai. Makinaan saaseemu maal ta'e jaar. Dhiisi dubbate. Shau. Maal jettal ma fuushedi. Ila engadde jechuudha. Mucaan gammachuu qirca yeroo bakka lamatti addaan qoodate. Kanaaf icciitii waan manatti haasa'amuu qabus namoonni tokko akkanatti waan haasa'anii fi fudhadhaan jedheen. Kana fudhattuu naan jedhe. Laali gaama dubbii. Ani jaarsa biyyaa irratti ni madda. Kana gallee taasisa makiinaa keessatti naasa'anii. Ila itti kafalee gurgurtee dandeemu bareedaa. Namitti kana wajjin hin deemu. Nabuus kottu bu'e. Naru guchista. Kanii malee naru guchista. Si wajjin eessayyuu hin deemu. Kottu geenye. haadha faati atiin tun dhugumatti hayyuudha jedha. Mucaa tokko akkamii jaaladhee maqaa jaartii isaa laphee irra maxxanfatee raachuu mana jibbisiise. Maqaa jaartii. Eebanni kun namaa miti abboo kajaa namni jaartii ofii naqabatu jira. Walla anuun naqafadha. Abbaa manaa koomo. Wallaahi naqafadha. Nalaaqii halluu nagar ani kaadha kiyyaa malee minuunis. Naqafadha abbaa manaa koomo. Itti amanee ka jedhe ni naqafadha. Eessarratti? Yoo itti amanu. Gin hamma magaa gatti amanutti never. Gaafa itti amane garuu inni naqafadha. Eessarratti? Asirra naqafadha. Asirratti. Asigaa? Maashaallah. Yaa mara hin bareeda barsanu. Yoo itti amane bakka ka itti amane qofa naata abbaa manaa illee ka itti amane qofa naqafadha. Wanda jedhee akkanumaan asumarra nafaarse yookaan ammoo messenger ma wal janaajannee fi dhugamaan abbaa manaa koo naata jedhee ka itti amane naqafadha. Jana janta messenger lubbuudhaati. Maaf jana jantu. Akkoontiyaa waggaa 45 jedha. Iya. Kunaan maana ila kunil. Ana beektani suliidha kun. Imbeka. Tun hooshi nure. Imbeku achi gorinarra. Takaatu tanamoo. Tana asitti dudubbatti jarri. Ila jala kun ila as keessaa tana ila jaartii bareedduu tana ila. Jaartii bareedduu bareedni dur taree eessa jira kana. Tuni taa Miriyaam. Imbeku ani.
لا لا ما سر لكن بيكو قوت الدين بيكو والله إذا هتقرأي أدانا قالوا دي جمالي بليك اتين بيكا بليك إتامي سني فكاتي ميتون Nama qubee afaan Oromoo fi siyaasa ammayyaa keessatti hin dagatamne Hayilee Fidaa. ጥበብ እንዴት ነሽ? የት ነበር ብትኖሪው? Oakland, California. No. Oakland, California. Oakland. በነገራችን ላይ ኦክላንድ የሚባለው ዩኒቨርሲቲ እንደገባችሁ በር ላይ ሀይሌ ፊዳ የሚባል ስም ታያላችሁ። የኦክላንድ ዩኒቨርሲቲ ምርጡ ተማሪና ሰቃይ ተማሪ እሱ ነው። ፊዳ ሀይሌ Jifun ebogo totadinal palme waranu buldura akalalu labsi labata biya wareegni jaru dalonni akadalu Oromoo goonni kee hayyuun kee addunyaa hundarratti bakka deemetti seenaa hojjeta jedha. Koomentii hedduutu barraa'ee jira viidiyoo kana jalatti. Isa keessaa tokkocha kana isiniif dubbisee anin. Asliina gabbuu dadhabee. Simbuusu yoo barbaadde buu yoo barbaadde taa'i eenyu seeritiin jedhu qalqaalla. Asli billaalee kana narraftiin na gabbuusee yaabuu mucaan kiyyaran dhiibbaa maaliif seente jaarsa keetitti dawwalee si sheritti godha jaarsitti maaliif seente hirriba kaate. Asliin harkina wallahi billaalee kana gabbuusee asli. Simbuusu dantaateeti ananna kanatti kadhatee seetiin jedhe maa ergatte. Seentee ba'uu wallaalte. Wallaahi simbuusu. Simbuusee. Abbaa Mammaditti sheer godhaa gudii fi haa argu. Gudii haa Mammad abbaa Mammad haa argu. Asli sagalee nama waraabbii Oromooni na gabbuusin jiya. Wallaahi simbuusu taa'i maa dhufte dur eenyu si waam. Abshaa bahaan gaccufaa. Osuma beekatu. Asli nana kentala na gabbuusu dide gabbuusu jiin na gabbuusu yaada. Simbuusu. Ati numatu sena ke dubbattaan guyyaa meeqatti barreessee yaasli rabbii jedhine kana godhu. Koomentii viidiyoo kana jalatti barraa'e keessaa kan ajaa'ibsiise addunyaan hawaa irratti hojii jalqabdeetti ati cufattee ba'uu dadhabdee jedha. Kabijoo nagaadha intalaasii an kanan jedhu maalli dheengadda baana jeese ol yeroo darbe akkas dhiiraa wajjin arganiitu yoo silaa kanaa tajjeestu irraa qabna abbaan immoo lubbuu keessaa baasuudhaaf ka'e laa waan si dhibu melmelleen talaama barumsa keessii wayyuu. Uffanni kuni gogaa looniiti moo leezerriidha moo egaa argaa naqeeqxanii nan kaasa irreecha yeroo dur jalqabsiisnu beekna kaa hojjedeedhaan maal goone waan baay'ee dabarsine mitiire amma moo ol guddisne kun Jaappaanii bitame achitti warri gurguddaatu uffata jechaadha. Kunis meenre mallayyoonis achi bitame. Kana moo haala kanaan kana faana andeemu jenneetti yaannee warra ogummaa isaa qaban gaafannee diizaayinii haala kanaan hojjetan. Irreecha ittiin kabajuuf biyya Jaappaaniitii hojjisiifadhee fidee jedhaa jira. Namatti tola. Si obboleessa koo obboleetti koo icciitii harmeen keessan isinitti himne 5 tokko yeroo garaatti si baatu dhukkubsachuu ishee 2 yeroo si deessu dhiiguu ishee 3 jireenya ishii dhiistee siif jiraachuu ishee 4 ciistee si eeguu ishee 5 oolmaa harmeen kee siif oolte koomentii jalatti barreessi harmee koo sin jaaladha. Mee isin kan yaadattan koomentii jalatti barreessa. Mee aadaa naannoo kamiiti? Naannoo kamitti akkanatti shubbifama? Namoonni beektan koomentii irratti naa barreessa. Roorroon firaa hunda baasanii dubbatanii rakkoo namaaftuun firoon mattii namatanii haagami yoo cimee gaaddisa darbuun qabu firii
gaaddisa darbuun qabu firii. Komoo kooyaa korma koo si keessa beekaa laaf gola koo qoraannu walitti abidda taatee bishaan danfisti ilkaa wajjin nyaata gaafa walitti kaasanaan obsaatii soobsi warra jalaa qaba kan keenya dhaqsi. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen irratti yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Namoonni hanga maatiitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.